maaliif garuu carraanii ijoollee keenya kan akkas ta'u maaliifidha dhugaa dubbachuudha maaliif carraanii ijoollee keenya akkana ta'e baay'een gadda dhuguma baay'ee nama gaddisiisa jechuudha gadi hir'ata hin hafaa hin fooyya'aa bakka gaddiin dhagaamu duuniin dhagaamu jedhama yeroo deemu tumaayyuu daddabalamee babaay'ate amma immoo isma'aamollee dhugaa waaqa wanta hin amanamne bakka waan feekii wayii fakkaatu yookaan akka giiximii wayii fakkaatu wayii akka diraamaa wayii fakkaatu namni sobee dubbatu wayii namatti fakkaata inni har'a kun immoo irra dhagahamee reebasma'aam waaqni garuu an hin beeku waan ajaa'ibaati kuni waan namarraa hin gahin kana fira ofii gosa ofii sanyii sinirraan hin gahin dhugaa waaqa maa hojjechuu hin danda'amu waan ta'eef hiriyaa lama wajjin nyaatanii dhuga wajjin jiraatan mana tokko jiraatan wajjin hojjetan wajjin bahanii galan yeroo gosa wal fakkaata haala wal fakkaataadha duuti isaanii yeroo wal fakkaataa ta'u sa'aatii wal fakkaataa ta'u guyyaa wal fakkaataa ta'u dhugaa waaqa akkam nama gaddisiisas amanuuf iyyuu hin danda'amu jechuudha bara akkamii akka dhufaa jiru carraa akkamii akka isaanii qaqqabe dhugaa waaqa guyyaa guyyaatti wanti garaagaraa dhagahamaa bula na baay'ee tokko nama gaddisiisa waan jedhamu hin qabu gaa waaqayyo qofaan isaanii lubbuu isaanii haamaaru jannata isaan haa geessisu baay'ee nama gaddisiisu dhugaa waaqa yeroo baay'ee anatu hin argu ta'ee miidiyaarran argu ta'ee hin beeku garuu waansaa ta'ee ingabaasamu ta'e I don't know garuu ijoollee Oromoo yeroo baay'ee immoo ijoollee keenya lammii keenya ijoollee Oromootu du'anii akkas ta'anii balaatee jechuun dhagahama kanuma dhagaan oolaan maaliif garuu moo suma dhugumaa gurra koo hin dhagahu moo lammii biraa hin gabaasu moo sabni biraa hin duune moo maaliifidha garuu dhuguma maaliif akkana deddeebi'ee ijoollee keenya irratti akkan wanti kun balaan kun duuni kun isaan irratti deddeebi'an naagalaa hin jiru dhugaa waaqa biyya keessattis baay'inaan jaruma as jiyyoo baatanis jaruma maal takka jiru garuu ani hin beeku abaarsa bara meeqaa jira ta'e rakkinni dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa kan ijoollee kana lamaanii immoo baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha osoollee tokko miidhame tokko hafee dhugaan siniin jedha baay'ee tokko hin gargaara ture maatii dhumallee timuudhaa fi haala mijeessuudhaa fi himuudhaa fi akkaataatti gargaaramullee akkatti du'aansaallee biyyatti galuufillee namni tokko hin barbaachisa ture ijoolleen kun lama wal faana dhabamoo jechuun garuu baay'ee waan ulfaatudha namoonni kaanillee jechuudha namni tokko yeroo hiriyaan tokko biraatti waan tokko miidhamu kan baddalamu hiriyaan hafe tokko dhugaa jirullee qulqulleessee namatti gabaasaa miidiyaatti illee himuudhaa fi namni hin barbaachisa jechuudha maaliif namni tokko jiraasaa qofaa miti du'aansaas hin gargaarama jechuudha namni tokko erga du'eellee bakka inni jiru akkamitti akka du'e maaliin akka du'e sababa maaliin akka du'e illee qulqullaa'uu qaba jechuudha kanan ta'u taanaan maatiin hin callisanii yoo callisanis lapheen isaanii hin boqatu garaan isaanii du'eera duuteetti jedhanii garaa hin kuutatan jechuudha kanaaf namni tokko immoo du'a hin oolu waan ta'eef du'ee yoo awwaallatanii garaa kutatu baqa du'eera garaa kutatu isa biyya arabaa kana garuu dhugaasaa hammam bareetti dhugaasaa madhagareetti reeffillee biyya haga hin galleetti baay'ee maatiin keenya baay'ee rakkatu jechuudha kanaafu waan ijoollee kana lamaanii baay'ee nama gaddisiisa Saawud Arabiyaa keessatti dhiira lama yeroo tokkotti akka kanaanii bakka tokko yeroo wal fakkaata keessatti lubbuun isaanii darbachuun baay'ee nama gaddisiisa sila ijoolleen keenya illee balaan namarra qaqqabuunsaa hin oolu waan ta'a gaarummaadhaafis haa ta'u guyyaa rakkinaafis haa ta'u namni tokko baay'ee nama barbaachisa namni hiccitiitti himatan namni yerootti guyyaa guyyaatti waan keessa oolan waan isaan qaqqabe itti matanii bilbila kennatanii informationii dhumaafillee jechuudha oo rakkatanii itti matanii karaa ittiin nama bira namaa ga'uufillee namni tokko nama barbaachisa isiniifillee namni tokko isin barbaachisa jechuudha hiriyoota keessaniin guyyaa guyyaatti waan keessa ooltan informiitti gochuun kallattii garaagaraatiin wanta isin irratti gaharu wanta shakkitan
kan biyyaallee maatii isa biyyaa bilbiloota biyyaa kan obboleessaa fakkeenyaaf namni jechuudha yeroo hiriyaa ta'e wal jaallatu maatii isaa kan bilbila obboloota isaallee walii kennu biyyatti naa gallu jedhanii biyyatti gaafan galeef jedhanii bilbiloota garaagaraa walii kennuun jira. Kanallee gochuun baay'ee gaariidha. Maaliif bakka barichatu baay'ee ulfaate gaa dhugaa waaqni sinaa eegu malee akka kanaan jechuudha. Yoollee alatti baddaniif yoo bilbilli keessanillee yoo dhabameef waan tokkoof illee jechuudha bilbila wal jijjiiruun kan maatii kan biyyaa walii kennuun kun baay'ee gaariidha. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Obboloonni keenya yeroo ittiin du'u hin harca'u dhiira hin jedhu dubartii hin jedhu dhugaa waaqa kan garaafoo na hammeessee haga har'aallee sammuu koo keessa jiru jechuudha. Mucayyoo ishee biyya Arabaatti garaatti osoo baattu dhuftee da'umsa irratti baddalamte jedhanii isheen baay'ee garaa na nyaattee jirti jechuudha. Waa'ee isa kanallee garaagarummaa qaba bakka namni yeroo akka kana itoo gargar baateellee duute jedha namni beektu dubartii garaatti baattu tokko ulfaataate yeroo duuturra osoo addaan baatee kan mucaashii deessee kaatee duuteellee baay'ee irra gatiinsaachuu duuni du'uma garuu ulfaan du'achuun immoo baay'ee nama zagannana gaddisaallee hin jabaata jechuudha. Namatti gaddisaa warri hafan gadduunsa baay'ee jabaadha jechuudha. Ulfataanii lubbuun darbuun jechuudha. Mucatti ishee Jimmaa ijoolleen har'aa kunillee naannoo Jimmaati jedhanii mucaan Jimmaan suni Naziiraan sunillee da'umsa irratti baddalamte jedhanii kan ishillee baay'ee na gaddisiise. Biyyoota Arabaa kana irratti gaa akkamitti akka jiraachaa turte gaa orma keessa jiraachaa turte waan ta'eef namni isheellee gargaarellee hin jiru yoo abbaa manaa qabdu ala ta'e akkanumatti garuu dhuftee biyyatti immoo nan boqadha mucaa koos nan argaa aaran galfadha bakka dadhabbii koos nan arga jettee waan meeqa dadhabaa turte waan ta'eef taa'aa turteetti jedhee ani hin yaadusi hamma dubartoonni keenya yeroo baay'ee yeroo garaatti baatanillee hamma ulfi isaanii beekamutti hojii hojjetu kun dirqamadha. Hojiinuma hojjetu garuu garaan isaanii yeroo beekamu manatti ol deebi'u gaa. Aramnillee ishee jetteen eeggattu ulfa hin sodaattisi tokkomu bakka sammuumaaf jechuudha. Hamma kana dadhabaa turte biyyattillee galtee osoo umaa ijaan argiin mucaashees ijaan hin argiin ofiishiis isa bara hamma kana biyya Arabaatti dadhabdellee hin boqatin lubbuun ishii yoo darbu baay'ee nama gaddisiiste jechuudha. Dhugaa waaqa isheenillee baay'ee na gaddisiiste. Ijoolleema bakka ijoolleema dhugaa maaliif akka gadda akkana baay'atullee hin beeku ani. Isheen akkanumallee Beerut irratti lubbuu ishii dabarsitee akkasuma bakka ijoollee baay'eedha. Tokko Saawud Arabiyaa keessatti madaamiitullee ajjeese kan jedhamu amma haga ammallee hin qulqulloofne waan ishii jechuudha. Ijoollee baay'ee Saawud Duubaa irratti mucaan tokkos jechuudha. Masii isheenillee Duubaa irratti jechuudha. Baay'ee bakka torbeen lama asitti ijoollee dhumti akka kana lubbuun isaanii darbe itoo lakkaa'ame namni duukaa bu'ee lakkaa'e danuudha jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Egaa maal goona reenuu dhugaa waaqa humaa gochuu hin dandeenyu waan ta'eef warra hafanii jajjabina haa kennuuf jenna. Warra du'an immoo waaqayyo lubbuu isaanii jannata haa kennuuf jenna. Firootan isaanii haa jajjabeessu jenna. Warra hafan warra akkana biyya Arabaarra jiran immoo jajjabeessuudha. Akka hamileen isaanii hin buune akka hin sodaanne jechuudha. Akka boorii fi yaaddoofne immoo jajjabeessuudha. Egaa waan hundumaa keessatti iyyuu waaqayyo beekaadha. Haala kam keessatti waan kamuu yoo hojjete beekaadha waan ta'eef inni hin himatamu. Maaliif akkana gootes hin jedhamu waan ta'eef beekaadha. Waaqa kadhatanii galateeffatanii warra hafan immoo jajjabeessuudha akka isaan hin sodaanne. Lafa jiranitti immoo waaqa isaanii akka isaan kadhatanii musliimnis akka kadhatu kiristaanis akka kadhatu bara kana dhugaa isiniin jedhu waaqayyo nama gargaaree waaqa kadhatan malee bahanii galuun sodaachiseera bakka bara dhumaati bara dhumaa amma manaa bahanii galuun nama yaaddessaa jira jechuudha. Kanaaf nagaatu dhibeeka nagaa hin jiru ka seexanni immoo kana keessa waan baay'ee hojjette jechuudha. Lubbuu namaa dabarsuudhaaf oddoo nagaan hin jirretti kan isheen tattaafattu. Biyya keessa nagaan jiru biyya alaa nagaan eessallee nagaan dhabame boore. Kanaaf isin ijoolleen keenya waa'ee gadda akkasii du'a dingataa akkasii yoo dhageessan hina tasgabbaati
waaqayyoon kadhadhaa warri kiristaanaati warri musliimaas rabbiin kadhadhaa du'aa godhadhaa wanta waaqni fide immoo eessattuu nama biraa hin hafu du'a taanaan guyyaa kana duuta jennaan biyya keessas jiraadhu haadha kee biras jiraadhu abbaa kee biras jiraadhu hin oolu jechuudha guyyaa waaqayyo guyyaa kana duuta jedhe si fideera taanaan guyyaa sanaan amma mana osoo hin jiru eessa duunii koo geera taanaan eenyu na oolchuu hin danda'u waan biyya keessa jiru ooluu hin danda'u waan maatii koo bira jiru ooluu hin danda'u garuu guyyaa waaqayyotti jedhetti duun eenyumayyuu hin jira inna kana dingataa waan akkasii namarra yeroo dhufu garuu nama naasisa waan ta'eef tasgabbaa ijoollee keenya siniin jedha waaqayyoon kadhadhaa waan immoo sinaa eeguu sinaa tiksuu dhugaan siniin jedha nagaadhaan akka baatanitti ammallee nagaadhuma guutuudhaan akka galtan ani sinii hawaa waan isin faana haa ta'u egaa obboloota keenya warra lubbuun isaanii guyyaa tokko sa'aatii tokko keessa yeroo tokko keessatti darbe immoo gaa waaqayyo isa lafarraa osoo hin xumuratiin deema waan ta'eef waaqarraa akka isaanii kennu abdii qabna siin kadhannaaf isiniin jedha gadda qabu isinitti ibsachuun dhufeen isiniin jedha obboloota ko